Akka mooltan hordoftoota keenya kompariin miidiyaa neetworkiidha. Oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageessifna. Anka oduu isin dhageessisu Abdulhakiim Ahmad. Amma oduu bal'inaan adda bilisummaa Oromoo gamtoome haala xiinxala siyaasaatii fi dhukkuba yeroo ammaa kana addunyaa raasaa jiru irratti ibsa kennuuf godina Arsii Bahaatii fi Arsii Lixaa keessa socho'aa jiraachuun isaa ibsamee jira. Amma oduu bal'inaan bilisummaa Oromoo gamtoome Jaaltaa Addalaa Wirtuu miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo gamtoome haala hojii jaarmiyaa fi haala yeroo irratti akkasumas dhukkuba COVID-19 ilaalchisee miseensota koree hojii raawwachiiftuu fi gumii sabaa waliin godinoota Arsii Bahaa fi Arsii Lixaa keessa bobba'uudhaan mariisisaa jiraachuun isaanii ibsamee jira. Akkasumas jilli adda bilisummaa Oromoo gamtoome kan biraa bobbaa isaa gara godina Baalee Bahaa fi godina Baalee socho'aa jiraachuun isaanii ibsamee jira. Siyaasaan keenya galma gahuudhaaf immoo adeemsi qabsoo Oromoo waalteessuu qaba jechuudhaan adda bilisummaa Oromoo gamtoome ibsee jira. Adeemsa siyaasaa keessatti jalqaba uummata baraaruu kan jedhus adda bilisummaa Oromoo haala rakkisaa amma yeroo kana addunyaan keessa jirtu keessatti siyaasaa cinatti uummanni Oromoo dhukkuba kanarraa baraaruu qaba yookaan immoo hubannoo argachuu qaba jechuudhaan uummata isaa keessa bobba'uudhaan ibsa uummataaf kennaa jiraachuu isaanii gabaasni waajjira hayya duree adda bilisummaa Oromoo gamtoome irraa arganne ni ibsa. Haaluma kanaan uummanni Oromoo cunqursa sirnaa gabroonfattuu jalaa bahuudhaaf yeroo hunda dammaqiinsa siyaasaa isaa jala hordofee adda bilisummaa Oromoo gamtoome jala hiriiruudhaan egeree isaatiif murteessaa akka ta'ee fi mirga hiree murteeffannaa saba Oromoo